amma isiniif hima. Akka heerumtan jaarsa hojjetee isin nyaachisu jaarsa of danda'u jaarsa surree jijjiirachuu danda'u jaarsa surree jijjiiruu danda'u jaarsa surree isaa hojjetu bilooniin isaa hojjetu maajiraatiin isaa maabiraatiin isaa hojjetu jaarsa ampuulii ibsuu danda'u akka itti heerumtan jecha. Guyyaa takka bicha jecha appilli lafa keenyaaf aman guurate kan jaarsa qabdu illee halkan takka bicha hirrima malee mul'an jaaketta tana jiru gatiin humbeeti. Suun illee asii baay'ee qala banan dhiiraan ala waggaa jaha jiraachuu dandeenya beekaati isin kenna malee gisee jechaadha surree teessan lafa gad darbitanii biyyee jala galfatan. Waggaa shanii dhiira bira taa'i dhiira olla taa'i waggaa takka miti guyyaa lama taa'i. Hin dandeettan. Jaarsa isin qida dalagu godhee bara jaarsa isin qida dalagu jaarsa isin nyaachisu jaarsa isin obaasu kan lubbuutii isin jedhu kataa isin jedhu kan nyaadhu isin jedhu kan dhugi isin jedhu yoo argite waan barbaachisu hunda ta'e waan isa barbaachisu hunda ta'e jechaadha. Kaan jechaadha. Jaarsa dhiira garii jechaadha surree liginsii shamarranii godhattee mataa gudureessitee jechaadha saaf jedha bicha gadi ol deemu jechaadha. Akkasii ammasti godhee balbala duubatti dhugaa rabbi isin jedha. Marqan dhuubaffadhu nyaadhu faa kana booda of barbaade wanti. Gaafa kanaa miti isin barbaadan kanaa miti bara isin kanaa miti. Sayoota isi faayidaan keessa maali? Faayidaan kennu. Wannummaan isin heerumaniif tapha battaaniyaa keessaa qufatan san hin ta'e yoo hin taane ala mee faayidaan keessa maali? Minti innaan tatti inni hin dinno. Wannummaan barbaada mana keessanii baata waan biraati. Battaaniyaa keessaa qofa uumemi. Walii gallaa bara walii gallaa gaafii kana nama meeqa intarvii godhe shi nama meeqa intarvii godhe nama meeqa intarvii godhe waan akka himan qaban. Mana keessa wanni baataniif baataanii ama jalaa qofa uufinu. Hoteela nyaachisuufi. Bar sayyoo barbaachisaa ta'eetiin jedha jecha sayyoo barbaachisaa hana nyaachiftu hana uffiftu hana akka maatiin keenya dandeettu malee shina faayidaa haadha. Bare buddeena mana keessanii qabdeen baane wanni ati dhiira nyaachiftuuf illee buddeena dhabdeeti miti wanni ati dhabde hoo. Ammatti yoo tumure rakkoo. Maaluma jetta waa'ee Oromiyaa kana keessatti ilaaluu na barbaachisaa jedhee. Umar Abdul kayatu kan Umar Abdul timiti Abdul Mari kayatu kun jecha komenti kan keejuma takka laalu na barbaachisa beette ijala maayyootti way rakkoo biraati dhufu. Ayya jedhe amma sima har'a akka waan nama mixmixa nyaatee iyyu kanatu dhiira harka kufa beera. Sima harka kufa. Wabbina agarsiisu ta'a gantumaan beeku. Maamado tokkotu jira jechaadha biyya hooloti jedhamtu wayii keessa jira dhaga'i maamado tokko ka amma waliin jiru jechaadha. Biyya hooloti moo biyya maali? Biyya Hoolaandi. Hooloti moo Hoolaandi? Hoolaandiidha. Biyya garuu dhuguma waan dhageenyeef jira dhuguma biyya hoolaa jedhamtu sana dhageenyeef jira. Hoolaa miti hooloti miti Hoolaandi malee Hoolaandi. Hoolaandi. Ayya. Haya cufu. Intala tanaga daiman Muhammad jecha wata daima tante tabiya quba qabda quba qaba daima tiya tabiya nagana jirti walla nin nyaanti nu dimin daji tokko keessa je tawan je tokko keessa wala ka qorqorroon bite wala ka isida erga nagana jirti daaman tinti alhamdulillah ishtari ba attabi shay wa bira wa nagafatu qabda kamata pasta jedhe shiyati Uddu debi ala legem si dawa nina ta kasira bu kunti wan tate talamata atini faitati aye tigadde ke amala situ ira jira baro dubbi aye holota wodo nani jawelo fayatu jechaadha wala kilma kana dhala najalatti wala kilma dhugaa rabbi osoo argin dudda takkitti sandaaboo gubbaasi buusa zifti nagar akkasi muca kanaan jenne jedhati waan fedhallee yoo ta'e harka namaatitti kofuun humna jira beektee gisee duula na fidadhaaf dalage duula nu fidadhaalee nuti nu fidadhaan jenne duula nu fidadhaalee ofuma nu fidadhaan nuti yoo dirqamaan har'a bara isin jenne duula nu fidadhaa isinitti geggeessan jiru ofii nu fidadhanii miti isin jedhan harka kufaa jiraadha akka balbalitti isin galbalatti isin jedhan wali gaddeeffata akkanumatti akkasuma jiraadha. Waalaikum salaam warahmatullahi. Dhugaa rabbii Maammadoo akka hoolaa akka kiyyatti akka faadhee takka takkaati osoo hin taane Maammadoo akka hoolaatiif re'eetiin na jiraachisu waliin jiraachuu irra jechaadha. Mukaddaa madhee buluu naa wayya. Ile mukaddaa madhee jechaadha. Makaddaa maal ammattaa miti inshallah gaafa guyyaa lama isuma barbaadda. Maammadoo sammuu mokoronii sammuu paastaa yaanni isaa paastaa jireenyi isaa paastaa amma ishee shwaayida. Ta'eeti argameeti sunu. Argameeti dhabameeti jedhee bara. Suni isiniif Yoo san taate jechaadha qabeenya horadhee waa hunda horadhee qabeenya kiyya wanta hunda godhadhee
Maamado kiyya maal jedhan seeta abbaa kiyya naqee na fuudhi jedhee fuudhee gurbaadhaan uskutii qabeenya qabu kana seeraan qabi waliin jirannaadhaan qajeelatti malee maqaaf isan na horata maqaaf isan na jiraachisa inni ammoo sammuu paastaa baadhatee naa waliin jiraata laa wallah habiibi wallah maayisir wallah maayisir. Rabbi ingala kerro siku boy rabbi miskina way argatte ba dugumatu akana ni miti miskina rabbi way sijala hide way argatte akana hida irta male tu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naga galat rabbi ka ferro dan duba kana siku isu barbat sesemu duguma ferro mala ferro nama si daban intala isa jirta garu reefa tana daa'imati yatiyatu betta bakkan jiru akami wallaltire hangasa sabon tu dage bi bakuma beku sani sigal galu damiti ima argani esa beta dachiti ya pasta esa beta dachiti animo anol fagate reshi ada mama na ijare shi ada mama na ijare eto yo ma eto lagi sai bate ada mama na ijare ni us wallahi kiji dan heto sa tengalo shi esa karo dare Demte heto sumagalu edamiti. Bakuma sibe kudachi gani. Arti hasa liji kayatu jechara kotu bay kurba. Bay na yala da. Uga ijam sergo marbado na yala bay dafi. Dafi na yala. Ana rabsina please. Mali fi shini tabat. Na yala bay. Embe kubar walla kayo jartin isa takitti dubbate sherume sare badate dem ko akana kana barka an rahasa walla. Jarti mar isa takitti ila me da wanda takitti dubbate. Amma kana dubbate ando isi. Aka barbadi akam. Yo isin akara rae jababte demte. Inni tae tin jalata ai rahum baba. No, sani miti dhagai fakkeenyaaf atin dhukkisiisi na dhagai siyaa dhukkisiisu na dhagai dhukkisiis kiyya bareedaa kiyya qaalii kiyya bakka kana kan wanta kana kanatu bade na dhagai ka wanta kana kana bade waan akkana kana sirreessi wanta kana kana bade waan akkana kana midheessi waan akkana wanta kana kana godhanna jette isii ittiin taatini didda guyyaa tokko guyyaa lammataa deebitee hin beektan kaasan hin beekne ba aan sun maal isinii fakkaatu hin beektan abbo waan anjele nageettu atiin kun abbaa manaa kiyya ofii waan anjele nageettu uff yaa rabbii hiyyamaan nagoota jette aartee bakka sammuun isii kun tish jedhe yoo sammuun isii kun tish godhe mana dabeessi kiyya lafa ol ka'ee ulee guyyaa harree eegaa oli soqatan mana isi abbaa mana jalqaba abbaa mana kiyya wanni akkana jechuun hin jiru abbaan mana ofii taate tanan tasgabbootee bira gatteette yaa abbaa mana kiyya walla kakkaasiisan jechaadha osoo inni ulee kan namatti hin buune boossi inni baafatee ibidda bira kaayee bira taa'u itti buusa mataa isaa nutis majnuunaa miti nutis majnuunaa miti ol makaanee booti namatti jirru yoo lakki abbaa mana kiyya wanti kun karaa dheeraan oofa yoo isin jette si mara jette namni wanni ol ka'eetiin booti afaan rakkisuuf takka hin jiru yoo isin akkuma ra'eeti wanni argite jeedalaa gartee ija babaasaatiin itti ol kaatan inni maal isin godhe jim naanniyee maali ta'eetu tun hanganda namaatiif amantii namaan tuqu bayna jala as keessa keettanii bar haqqa isii jettan giddiidhaan hanganda namaan tunne ishii maqaa isaatiituyyuu eenyu hasaasaadha giddii quba nama keettanii nama nakkeessisin hanganda namaan tuqaniin ummata gandummaan sammuu bilcheessite akka baasaati min aynatu naachuu laa gandaa miti wanni isin jette maaliif maqaan waada hubataa deemaa isin si ijoollee wayitaa nama arginu maqaa namaa fakkeenyaaf namni tokko ani amma tukkisiisnu qabaani maqaa nama kiyyaatan maqaa bakka sanii dhoyte malee yookiin baalee gosanii namallee wanni wal arrabsiifne hin jiru arrabnis faayidaa hin qabu ammoo waan jala wal agartan namni tokko booda quba waliin qabu maali wanni wal arrabsu wal xiqqeessuun bu'aan qabu waan fedhe yoo haasa'e namni arraba isaati mirga isaatti waan barbaade haasa'uu danda'a. Ana maal haasa'u waan fedhan darraa ati akka amma boromtii ra'ee fideetti babaasee bulchaafetteetiin akka harka afaanis hin qabne kana bittaa siif hin soddomee kan dhabne. Walla waan biraa yoo dhaabadhe waan biraa ile hunnaa yoo sadda dhabe jechaadha afaan kaadhee isaa lanca ile funyaan isaa. Hin dandeettu akkamitti araansu. Wallaahi billaahi na dhagaye dhukkisiis kiyya. Dhiira sirriidha. Isuma biyya jiru biyya baatti sanitti garuu heddaa miti. Ijumatti yalamaan tanan si argaa beekatu. Na dhagaye dhiira. Na dhagaye haasii himaadha dhiira tana goddaa fi dhiira malaan bayan argite malaan irra bayan na dhagaye dhiira tana jechaadha maal godhan waan baddaa jedhanii osoo hin taane waan baddaa godhanii osoo hin taane na daanessanii miidhanii osoo hin taane maal godhan siirasiitti taate lafa yaaletti naayoona lallaafaa kanneen ta'adhaaf das jette jechaadha achiin gara kaan badda ila dhagaye bada hojjete misha hojjete wama kamii hojjete aamiin lubbuu kan koo bar wanni akkasii garuu maammadoo biyyaa dhuma nyaata
Maammadoo biyyaan Gara keessa garuu maal jedhame diyaaspoora gara kan haala keessa kanaan maal nyaata jedhame mataa madooshaa eeggatu jettan gara kan keessatti jecha. Kana ooftanii gara keessan badoomtan jechaadha. Maamadoo mataa madooshaatiin mataa paastaa maal gootan seetan. Janumaan hoo jettan buddiitti baafattan. miskiina biyyaanuma nyaata. Garuu Maammadoo diyaaspoora akkana godha jettee gochas. Wallah Maamadoo diyaaspoora kanaa iyyuu nyaadha. Maamadoo diyaaspoora kanaa iyyuu fataffatee isa nyaadha. Inni eenyu oli saba. Rabbiin daalacha sitti haa qabu kan. Daalacha bootee afaanis Maamadoo diyaaspoora. Maamadoo diyaaspoora kanaa iyyuu fataffatee isa nyaadha akka buddeenaatitti. Eenyu oli inni. eessa fuudharee dubbiin awwala batte osoo awwala nyaachuu baatte silaa nyaata. Amma nyaatamte teetii fuudhe eessa fuudhe. Daalachuma isa rabbii siyaatu. Daalachuma irra baatee fuutu isa rabbii siyaatu. Isumaa kan biraa jaarra baatee fuutu sanii rabbii siyaatu beesu malee. Amma kan biraa eessa fuudha. Akkam goote. Sana argite. Dhugaa rabbi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warra shamarranii warri salaama jettanii ni nyaata yoo jedhan Maamadoo kana salpha nyaatan beekaa laafnee maal jedhama Adama warri ammati himaaf hin jirtu kun warra ganaa hedu warri kun inuu himu yaaddu jiran akka jedhu. Warri shamarranii amma waan jedhanii sogoona dhageessanii warroonni namoota nageera koomentii barreessan jira maal jedhan gorsa mucatii nagana shamarran teen faatochi teen akkas hin ta'ina irraan fudhatina isin jedhan inki jibani fudhadhaa gochaan isin jechaan isin jedhan laayikii godha wantoota isin gorsu kannama laayikii godha jechaadha. Onnee Maamadoo seenuu barbaadan nu gara billimmee malee akkana waraantanii isa seentan. Sagaleen kan kenna gamana bira maal taate? Sagaleen keessatti dhagahamaa? Ija keessa nalaadhaa jedhee narraa qabame moo laata yaa rabbi kee dhiibanii. Wallah sagalee kan kenna gamana bira maal taate? Qoy baasee si deebisa sagalee san deedna ga'u. Ana nan arrabsina wallahi nan arrabsina na arrabsina dana inni kababbar walla. Nan arrabsina sooma qaba nan arrabsina. Waliin baddii sagaleen tattee jirtu bara marose. Siree of jalatti hin caccabsina ani isinitti hima. Siree of jalatti hin caccabsinaan. Faayidaa biraatiif hin ayyaana sabdanii yaaddanii yoo ta'e marqaa seetanii faatochiiti asee godhaa. Maal goonaree marqee gaafa marqamte malee baree jala dhadhaale. Hojjete waan gaarii baaftu. Maamadoo sammuu paastaa waliin ima hin jiraanne bas. Dhugaa jirtu bara. Amma reef jaalalli osoo kabiyyaa miskiina san argu haqa namaa illee deemu takka jedhe. Haqa namaa illee tuqa haqa miskiina san illee balleessu. Jaalala maaltu na qabaa miti. Jaalala mi kaara banuu nama hin qabdu zamana kanatti beeka. Inni namni nu sirraa haasayaa jira maan jedhe ishee haasawaa. Ana miskiina rabbi ilaala. Ani uummata kana wanni balleessin qabu. Miskiina rabbi biyyatti dhiiftee inni kun 88 as bilbila isiin asirraa jiru. Takka jedha. Maaliif? Gaafa jalqabaa firaasha gooteetiin akkasi dhukke gootee bira baate. Nahiif jedhiin kasii kusanin nahiif jedhiin kalli walli maa isaa achi jedhi irri jirtu moo isaa achi riskiin hin jirtu nahiif jedhii walla surra isaati caamma isaa ala gaddatti darbi dhiisi. Mee gaafii beeksii jedhee itti fufee amma laali. Gaafa isin akkas taatan Maammadoon laazima harka afaan isin kaa'e. Jaalattan jibbitan harka afaan isin kennu. Gaafa isin akka goromtii ra'ee ijjannutti dhiibdan dirqama afaan isin kennu. Anta dee bakka wallee bara ana siigalaan jiru jechi kiyya. Jechi kiyya siigalaan jiru bara. Maammadoo kana jechaadha bara akka re'eeti taanii akka sareeti taaniiti miti dunneeti miti bara jedhee bara nan asiin jedhee bara. Siisteemaan seenuu qabna akka abiyyi Oromoo seenee kanatti jechaadha. Mee argitee amma dura. Siisteemaan ati amma eenyuun seenta? Eenyu seentame martu sistema nyala kabisa. Simaa dhukkisiisuuf hin jettu kana biintee si seenaa mullaacii malee dhugaa dha. An eessa na seentare miskiina gandaa sanoo eessa awwaaloo ta'u jira. Jira awwaaloo ta'u. Miskiina gandaa si jettee nama gurgure. Sanboolla qottee awwaaloo ta'u eessa keessu jette koo akkana. Kana ana rakkoo gurgure miskiina gandaa.
Ma waan itti si gurguree mi gaafa itti si gurguran beeka malee waan argatan bakka tokko Suuta haa. Diaspora. Laal. Ani itti si gurgurre. Ka itti si gurgure warra. Warra kamiin kennamu. Warra keessan. Osoo ani jaalati warra kennuti na gurguree moo akkam ansilaa yoo jaaladhee hin beeku nama tokko singilii jira. Osoo takkaa jechuun an dura raga sintaanii itti si gurguranii. Sawwiyyee na dhagayaan naan bar singilii hin qabu malee singilii hin qaba hadhas ta'ee borus taanaan singilii jiraani. Maal yaaddee ta'e? Rabbi itti sanoo qabri eessuma awwaaludha. Haa rakkoon qabu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Haa ta'u eessa awwaaludha? Maali? Isuma san eessa awwaaludha? Ismoolumaan beenu san. Dhiira tokko jechaadha bar dhiira tokko jechaadha bar ka'ile qorraa namarraa eegu malee faayidaa hin qabne jecha iskoortii godhanii afaan jimmaa kanaan achi kaanii jechaadha. Achi kaanii iskoortii godhanii achi kaanii jechaadha jiruu fi barbaadatan. Jiruu yoo jettu tan barbaada tarree isaa dhiiste. Kalli wanni maganaa yaman na fayyadanii wanti na fayyadu maal inni? Dhabaa manna dhabaa wayyaa. Maal jedhan kan nu kabaje kabaju seerri kamuu nun ajaju. Dingiliyyuu hin qabda. Laala an jechuun amma ani bar wanti dingilaa dhabeeti osoo wanti na beeku. Kan nun kabajin seerri kamuu nun ajaju kabaju harka baanii cabsina. Wanti na beeku qabda warri koomentii. An amma dingilaa hin qabu wanti jedhuu fi amma dingilaa qaba yoo jedhe namoota meeqatu sammuun isaa biizii ta'an hin beeka bar. Dhugaara bidhu waliin beekna akkasii hin jirre eenyu na biratti itti naman soobu. Gisitu gisee baalirraa gara keenya gadi galee fudhate ka. Situ fudhate ka gisee baalirraa darasinnati gara keenya gadi galee fudhate. Akka miskiinaatti hin gamne miskiinni rabbi dachii dhugataatti masu jiru wanni jedhe malee. Abdurrahman gammachuu fayyatti kun jechaadha dullatti waan dhuufuu bicha rabbi sitti haa qabu walla kana dhala wata kitti barreessi fas nagar. Awwaati jechuun hin taatu hin taatu. Rakkoo qabu ixaana saddeet kan manatti biteetti nyaataa hundis gaatas taanallee gaatas. Uummanni koomentii kanaan jedhaa walla rabbi uduu nama cabsitan rabbii.